Yaa Waaqayyoo Gooftaa arjummaa keetiin baroota baraan qindeessita dachees kennaa keetiin badhaastee naannawa gaarotaa'ii sagalee gammachuu dhagahama midhaanis dachee gugee hundumti isaanii sagalee gammachuu dhageessisuun faarfatu faarfannaa Daawit 64 yookiin 65 lakkoofsa 11. Barri kun darbee haroofti dhufee galata Gooftaa hundeessaa nafee. Barri kun darbee haroofti dhufee galata Gooftaa hundeessaa nafee. Barri kun darbee haroofti dhufee galata Gooftaa hundeessaa nafee. Barri kun darbee haroofti dhufee galata Gooftaa. Barri yoo darbu bara baraani eegenu tikse nu gayaaraani jaalala isaani nu bitaatinni eega qulqulluu nu iflaachuuni galatoof ga'a bakka jirtanii as gaa'uun kuni aangoo isaatini. Galatoom ga'a bakka jirtanii as gaa'uun kuni aangoo isaatini. Barri kun darbee haroofti dhufee galata Gooftaa hundeessaa nafee. Gabrummaa baane eega isaatini diina mo'anne waaqa keenyani mootii mootota Gooftaa gooftoota gammachuun faarsaa isin uummata kunoo kufaati Gooftaan nu kaase wanjoo gabrummaa nurraa balleesse kunoo kufaati Gooftaan nu kaase wanjoo gabrummaa nurraa balleesse. Barri kun darbee haroofti dhufee galata Gooftaa hundeessaa nafee. Alfaaf Omeegaa ta'uusaa beekna nuti ijoolleensa irreessaan boonna abbaa garraame galatoom jenna yeroo hundumaa abdii godhanna bara araaraa nu lakkoofsisee fannoo gubbaarraa dhiiga lolaase bara araaraa nu lakkoofsisee fannoo gubbaarraa dhiiga lolaase. Barri kun darbee haroofti dhufee galata Gooftaa hundeessaa nafee. Dukkana baane ifaan guutamne abdii jireenya kunoo gonfanne mootummaa Gooftaa dhaaluuf qophoofne akka mirsifroo hedduu miidhayne eleellee faarsaa marti keessanii jaalala isaan nu gayaarraane eleellee faarsaa marti keessanii jaalala isaan nu gayaarraane. Barri kun darbee haroofti